Sarraa boqonnaa 9 lakkoofsa 24. Qorontoos sarraa boqonnaa 9 lakkoofsa 24. Itti fufee immoo Qorontoo isa lammaffaa 4:8 kutaa kana lamaan dafee dubbisa. Warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha akka ta'e hin beektaniiree? Boqonnaa isa lammaffaa 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraa. Kanaa achis gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kennaa. Hin kadhanna. Abbaa jaalallee dhugaa abdii yeroo hundumaa utubaa jireenya keenya gorsaadhaaf geggeessaa jireenya keenyaa kan taate abboonni darbani gooftaa iddoo danuutti harka kee arganii gaarummaa keessa arganii isa argan kana duwwaa odeessanii darbamini akkaataatti isa isaanii mul'ateef jiraatan kana adda baafatanii isa jiraachuun isaaniif ta'u sanaaf jiraatanii isa adda baafachuun isaanirra jiru adda baafatanii waan gargar baafachuun isaanirra jiru gargar baafatanii warri kaani gooftaa gootota amantii jedhamanii maqaan isaanii waamame. Iyesuus ilma Waaqayyoo atis biyya lafaarra yeroo turte ergamni koo kaayyoon koo nyaataaf dhugaatii miti isa abbaan kootti na erge sana galmaan ga'uudha. Ameen. Ofii keeti hamma namaatti amanamtee galmaan ga'attee ol deebite. Ameen. Qormaatan dhibe miti. Wal'aansoon dhibe miti. Sitti tolee waan hundumtuu toora galee miti. Akkas jedhamee dhugaa sii baameera. Hamma du'a fannootti ajajamaa ta'e jedha sagaleen kee. Abbaa kee gammachiiste. Affii du'aa cabsite. Furtuu si'ooniif si'oof harka gashatte. Aboon Waaqaaf lafarratti anaaf kennameera jette. Amma immoo kan gara dhugaa beeku hundumaatti kan isin geessa. Hafuura koosa yeroo hundumaa isinii wajjin jiraatu. Isa isin gorsu. Isa hubannaa isiniidha. Isiniifan erga jette. Mirga Waaqayyo abbaan ni jirtu. Akka garbichi kee Phaawulos jedhutti inni mirga Waaqayyo abbaa taa'ee waa'ee keenya hin aadaaye. Phaawulos immoo waasaa gallaan gooftaa karaa jal'inaarra fiigaa ture waan baay'ee balleessaa ture. Dhugaan gaafa sana karaa Damaasqootti gaafatti mul'ate hapheen qodaa yaa gooftaan ni cubbuu sun ija isaarraa gaala lafa dha'u. Eega sagalee booda gooftaa akkas jedhe eenyuun jaalala Kiristoositti gargar na baasu. Naa galeeraay. Adda baafadheeraay. Naa hubatameeraay. Naa ifeeraay. Waa'ee isaanaaf haaluma addaatiin naa ifeeraay. Abbaa amma immoo dabaleen kan koof kan obboloota kooti. Carraan sun dhufee nu qaqqabeera. Isa warri kaan itti gatii baasanii dhiigas lolaasanii lubbuus laatanii wareegamanii waan baay'ee ta'anii maqaa gaarii galmeeffatanii
Amma dabareen nu ga'e. Warra dabareen nu ga'e kanaaf maqaa Yesus Kiristoosiin dubbii sagalee kee galaanuu galaas. Hidhannaa keenya cimsi. Ibsaan keenya iddoo maleetti nu jalaan dhaame. Humni keenya iddoo maleetti nu jalaan dhume. Barri keenya walaalamii hin ta'in. Gidduu keenya deddeebi. Dhoksaa dubbii sagalee kee nuu hiiki. Lafarraa qilleensarraa fagoodhaan dhiyoodha. Jallinaan walii galee kan darbatamu humna abbaa ormaa ibidda keetiin xab jedhee haa nyaatamu. Qilleensi kun ramacii ibiddaatti haa ta'u. Yeroon kun yaa Waaqayyo billaa qaramaatti haa ta'u. As nu dhaggeeffachuu hin danda'in. Hurri keenya Waaqarraa duwwaa yaa abbaan waa dhaggeeffatu. Afaan keenya nutti haa dubbatu. Iddoo kanatti ulfinaan mul'attee jirtaa nutti dubbataa jirtaa ulfaan. Ammas itti fufii nu barsiifan. Maqaa keetii jedhii. Nura. Ameen. Ameen. Hafuura tokko dhunnee jire namni Waaqayyo. Kanaaf baay'ee isaa isan qabadhee dhufe walakkaa olitti obboleessa keenya Biqilaatu kakar irraa na jalaa godhee qajeele. Gooftaa si haa galatu waan hafteetti ennaan ishee hafte immoo amma Girmaatu irraa kakar na jalaa godhe. Baga ergaan isaa isin bira ga'e. Ameen. Ameen jedhame. Ameen. Ergaan gooftaa koo na bira ga'e jedhame. Ergaan gooftaa koo na bira ga'e. Anis dhaga'eera jedhame. Anis dhaga'eera. Amma moosuma hafe waan gabaabaa dafee isinitti dubbadha dubbiin sagalee gabaabaa Waaqayyo gabaabaan qabu waan nama dafee isinitti dubbachuu barbaadu. Dhuma miidhage biraa akkamittiinan ga'uu danda'a? ishee kana gargaara yeroo nafaanii kumalee badana dhuftu የከበረ ፍጻሜ ጋር እንዴት ደርሳለሁ? waaqni sana eebbisa harkootti naa qabaatti dhuma keessa naa eebbisan waaqayyo sana eebbisa sirrii matti tooratti naa deebisan dhugaa waaqayyo nama waldaadhaa faana deeka yeroo ni bahu garuu gara sanatti dhiifama gaa mucummaatti gati ishee amaaliffaa kana gatiin afaan isaan qadheef xinnoo ishee achirratti gara sanatti na fiiddi garuu waa tokkon siin jedha maal jettanii dhuba uuma kabajamaa bira akkamittiin ga'uu danda'a? Amen. Amen. Wato kosi ebbiseta na chuman darba warra gargara wajjin turre kudhan harka ol qabsiisan ture isinii sabba sirtan kaa waaqumti na gargaara. Mee akkana jedhaa isin immoo harka keessa gara abbaa keessatti ol qabaati. Yaa abbaa koo jedhame. Yaa abbaa koo. Uuma kabaja qabu. Uuma kabaja qabu. Uuma ulfina qabu. Uuma ulfina qabu. Uuma ija qabu. Uuma ija qabu. Uuma badhaasa qabu. Uuma kabaasa qabu. Bira ga'uudhaaf. Bira ga'uudhaaf. Mijataadha yoo maal ta'e yoo maal ta'e yoo chaarje jedha jabaadhaa dhufu yoo maal ta'e yoo chaarje dhugaa gooftaa koo maalan arge beektommatu inni faarfataa jiru namoota waan baay'inatti agarsiiseetu soo keessaa tokko duwwaan sitti hima waan chaarjii fitee lafa taa'inatti agarsiiseeti nama fuudhee chaarjii kisa takka'utti kaa'inatti agarsiise. Ameen. Maayinni gooftaa koo jennaani awwaana hojjedhu qabanaan jedhu. Ameen. Meetti morka kee ol qabi chaarjeen baaddanaa jedhu. Chaarjeen baaddanaa. Chaarjiin kombo deebi'ee hin dhumu dhibee. Chaarjiin kombo deebi'ee hin dhumu. Ameen si haa gargaaru waaqayyo. Iddoo kan dafee sagalee kan xiqqaachas deebi'a. Iddoo kana keessatti Qorontoos irraa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kana irratti ila namoota baay'eetu dirree dorgommiitti akka ba'u fiiguutti akka ka'u dubbatee jedheeti isaan sana keessaa jedhe hundumatu dura darbee badhaasa argatatu hin ta'in nama tokkotu badhaasa argataa. Ameen. 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 Yeroo hundumaa gaafa fiigichoo ishee maaraatoonii kana ilaalu dubartittii ishee kan chaayinaa san faranjittii ishee kan chaayinaa san
Ishuman nagaddisiisa yeroo hundumaa. Mataan ishee goofaan yeroo sana sifiibuu jalqaban dur naannoftee gama sanaan baate. Dhumarratti immoo biyya isheen jirtu namni hin beeku. Hamma iddoo murtaa'etti waggaanuma waggaatti gaduma isheedha xumura toluu darbu. Jalqaba garuu hundumaa dura fiiddi. Harka kee ol qabee waa tokko siin jedha. Jalqaba mul'attee dhumarratti dhokachuu jalaa si haa baraaru Waaqayyo. Ati harka wal naa qabiite akkasitti naa jedhe masi biraatiin. Jalqaba mul'attee dhumarratti baduu jalaa Waaqayyo si haa baraaru naayi. Yeroo hundumaa anaaf ammoo tarree kadhannaa naa taate ishee. Duri taa'een itti godhu jalqabdee gaa dubartiif kiiniin jedha. Eraa gaatti kaate gaa qadde fiidde baddee gaa fokkite jedha. Warri kan keenyaa kootti beetti suutuma maarshii gashaa ootuma isaan jedhani gara dhumaa irratti yookaan lamatti naanna'u yookaan sadiitti naanna'u gara dhumaa irratti immoo hin baddiyyuu keessa. Jalqabaam. Dura fiilti. Maa jettan? Itti naanna'u. Jedhaa ka walitti dubbannaa maal yoo qalladhe yuu keessiidha galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Jalqaba eenyuun dura dabarti dhumarratti garuu hin baddi. Waa tokko siin jedha. Hamma Waaqayyo balbala naa banetti iddoo baay'ee nan deema. Hamma Waaqayyo balbala naa banetti dirreema kanarra oolee bula amma humni na gargaaretti. Maaltu na gaddisiisa amma bara kana keessa utuun baay'ee keessan seenin. Warri gaafa jalqabaa mana 80 keessa yeroo ni konfiraansii deemu mana isaaniitti nu waamanii nu afeeraa miila nuu dhiqaa nu nyaachisaa hoolaa nuu qalaa turani warri kaani iyyaase jedhaa jirti. Abboonni baay'ee arge. Warri kaan immoo waan hin taane taatee jirti. Warri kaan immoo waldaarraa baqattee mana isheetti galteetti. Warri kaan immoo waan addaatiin madooftee mana tol deebiteetti. Inni Waaqayyo isa gargaare garuu. Ameen. Ameen. Akkuma yeroo dhiyoo kana keessa iddoo tokko naqe. Mana 84 keessa mana isaatti waame hoolaa qalee maal jedhee nyaachise. Ji'a darbe keessa yeroo naannaa isaanii dhaqu ammas mana isaatti waamee nama keessumsiisaa jira. Ameen. Jalqabas jira ammas jira. Maa inni kan kee kun jennaan kan koo ganaatti fufanaa jira. Ameen. Meetu kan koo ganaatti fufa jedhime. Kan koo ganaatti fufa. Ameen si haa gargaaru Waaqayyo. Isuma kana waliin jiridhaan dhagaa madabne. Xumura kabaja qabu kana achi immoo kabaja dhuma qabu kana bira ga'uudhaaf maal gochuu qabna ishee jettu kan dafee tana waan gabaabaa dafee isinitti hima. Isa namma waa'ee faarfataa girmaa kaase baay'ee isaa gatii ammatti na jalaa bu'eef isuman isin yaadachiise. Inni tokkoffaani warra qabxiidhaan qabattaniif xumura miidhagaa kana achi immoo qabu kabaja qabu bira ga'uudhaaf inni tokkoffaan maal beekuu qabna? Humna sagalicha keessa jiru beekuu qabna. Ameen. Ameen. Dafaati sakana abbaan argattan naa baasa. Sirba rakkisaa gaalu booda dana jirtan gadi ta'e. Faarsaa 19 lakkoofsa 18 abbaan argattan dafaa naa baasa. Faarsaa 19 lakkoofsa 18 ila shakala ganaa hubadhaa. Xumura bareeda, xumura ulfina qabu, xumura galgalli isaa bareede bira ga'uudhaaf waan nuyi beekuun nurra jiru inni jalqabaaf inni hundumaarra caalu humna sagalicha keessa jiru beekuun hundaarra caala. Ameen. Utuu maayikiitti na laatti tokkochitti wajjin lallabna gatii ta'eef. Dalgaarii fakkoo gara dargaggeessaatti. Ish dhaggeeffadhaadha. Wanta dinqisiisaa seera kee keessaa akkan argutti ati ija koo anaaf bani. Isaan hin dubbisu isin morka keessan gara Waaqaatti ol qaba. Ameen. Ela isin immoo dubaasuutuma dhaanaa dubbisa. Wanta dinqisiisaa seera kee keessaa akkan argutti ati ija koo anaaf bani. Ameen. Ani immoo sakanarraa badhee waa tokko siin jedhe.
ammayyu sila obboleessi keenya kanarratti faarfataa ture waaqayyo ammayyu ija kee siifaman. Dhoksaadhuma seera kana keessa jiru, dhoksaadhuma dubbii kana keessa jiru, dhoksaadhuma dala keessa jiru, qajeelfama dala keessa jiru, gorsa dala keessa jiru, eebba dala keessa jiru, mul'ata dala keessa jiru, ulfina dala keessa jiru, waan dala keessa jiru ammayyuu waaqayyo yeroo dubbifattu, yeroo namni sii dubbis, yeroo tajaajiltu, yeroo tajaajilamtu maqaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhoksaan kana keessaa siif haifu. Harka kennaa qabi kana siin jedha. Dhoksaan kana keessaa si jalaa hin dukkanaayi. Humni kana keessa jiru, aaboon kana keessa jiru, badhaadhummaa taanaan, milkaa'ina taanaan, qajeelfama taanaan, simboo taanaan, surraa taanaan, ulfina taanaan, guddina taanaan, seera waan hundumaa taanaan addana keessa jira. Kun ganamaa galgala nyaata kee siif haa ta'u. Kun ganamaa galgala soora kee siif haa ta'u. Kun bara kee siif wal siifa qixxeessi. Kun bara kee wal siifa qajeelchi. Isa addana keessa jiru kana akka hubadhuuf ija koo anaabbanu. Baay'een birrii dhabemin, humnas dhabemin, beekumas dhabemin, waanuma baay'ee dhabemin namni baay'een isa kanatutti jalaa dukkanaa'e. Siif garuu waa tokko siif jedha, siinis nan jedha, afiinis nan jedha. Ammayyuu amma bara baraatti dhoksaan kana keessaa siif haifu. Mee achuma jalatti damnee ishee kana laalla. Gaafa dhoksaan seera kana keessa jiru, dubbii kana keessa jiru, gaafa inni sii mul'atee gaafa isaaf ajajamuu qabdu maal godha waaqayyo? Waan lamaan tokko jalatti kaasa tokko jalatti. Inni tokkoffaani tokko jalatti. Inni tokkoffaani waaqayyo salphaatti diina kee gugguufsisa. Ameen jettuu sakani. Faarsaa 81:13 abbaan argattan dafana dubbisa. Faarsaa 81:13 waaqayyo salphaadhumatti diina kee ameen. Isa gaara sitti ta'e, isa darbuu si dha'u, isa jireenya sitti addeessa, isa humna si buuse, isa jilba si laaffise, isa waan baay'ee si harkatti waliin dha'e waaqayyo salphaadhumatti gadi qabee gugguufsisa. Argattanitti luba. Sabni koo otoo anaaf dhaga'e. Sabni koo otoo anaaf dhaga'e. Eenyuuf? Anaaf. Tokko galee. Eenyuuf otuu dhaga'e? Waaqayyoof. Anaaf otuu dhaga'e. Ameen. Jarana gurruma sabakkee kaname akka jedhu inni ergaa keessumatti Yohaannis keessatti mul'ata Yohaannis keessatti dubbatu gurra kan qabu jedhu hin jedhu baay'eessa. Gurra dhaga'u kan qabu sagalee waaqayyoo haa dhaga'u. Ameen. Gurra maali? Gurra dhaga'u kan qabu. Ishi. Israa'el otoo karaa koorra adeeme. Ishi jedhee otuu naaf ajajame tokko karaa koorra yoo adeeme waan tokko siin jedha harka sirna rakkisa gaa harka kee gara gooftaan tolnaa qabi baruma kee kanaan siifa eebbisu waaqayyoon dhageessee ajajamuudhaan karaan isiin jedherra adeemuudhaan ameen jetta. Otuunni anaaf dhaga'e otuunni karaa koorra adeeme erga jedhee booda ishi silaa ani immoo diinota isaa salphaatti nan gugguufsisa. Ameen jettuu kana. Ameen. Ganaan wallaansoo qabsiisan jenne, ganaan gaara dhiibsisan jenne, dhukkuba haa ta'u, xibaartuu haa ta'u, abaarsa haa ta'u, maal haa ta'u, isan nimee asiin baye achiin baye gamanaan baye gamaan baye waa meeqa godhee isan ni falatti dhabe salphaadhumattaan gugguufsisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kanan siin jedha waaqayyo salphaadhumatti diina kee fedhe godhee haa galagash. Miilla kee jalatti garsiif haa qabu. Ishi dhufa. Amajaajii isaa irrattis harka koo nan galagalfadha. Ameen jettu ati. Amajaajii isaa irratti maalan godha? Amajaajii isaa irratti isa nyaachuu barbaadu, isa balleessuu barbaadu irratti harka koo
Maal waa tokko siin jedhe Waaqayyo harkasaa hamajaajii kee irratti siif garagash. Isa kana kee goomatu irratti, isa guddina kee goomatu irratti, isa kadhannaa kee goomatu irratti, isa tajaajila kee goomatu irratti, isa baatee galuu kee goomatu irratti jabaadhuma harkaa fuudhee gaasitti dubbataa jira. Eraasa kanatti addaatiin maal bakkas taasa jedhu irratti Waaqayyo harkasaatti siif garagashata. Ishi warra Waaqayyoon jibban isaaf hin guguuf. ishi tofa Yeroo isaanis amma bara baraatti kanumaan dhumuusaati. ishi tuf Ani immoo eraa galateeffadhu. Yoonni karaa korra deeme, yoonni ishii jedhee tola jireenyaaf dhagaye, yoonna naaf bitan. Ishi ani immoo qamadii isa caaluun sin soora. ani immoo qamadii isa caaluun isa nan soora. Harka kee ol qabi waa tokko siin jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya gajjallaatii jireenya olaanaatti si haa butu Waaqayyo. Meetu jabaadhuuti Waaqayyo barana dhime. Ani san dhagaa karaa isaarra na deema. Sagalichaafan bitama. Inni immoo jedhime waan taraadhaan utuu hin ta'in isa caaluun na sooraa jedhime. Siyaasoon Waaqayyo. Ishitti fufe Damma olqa kattaa keessaa ba'uunis isa nan quubse. Ameen. Damma kattaa holqa keessaa ba'uunis maal nan godha? Isa nan quubsa. Elaagaa maal keessa jira? Sagalicha dhageesse tole jettee gaafatti isaaf jiraattu inni teessoo isaarra jiru siif jedhee fira keef jedheetu hin ta'in maqaa isaatiif jedhee kana godha. Inni lammaffaan dafee bira darba. Inni lammaffaan gaafatti sagalicha dhageessee isaaf humna sagalichaa keessaa beektee gaafatti isaaf ajajamtu. Inni lammaffaan eebba dhala keetti darbuun si eebbisa Waaqayyo. Ermiyaas 35 lakkoofsa 18 hamma 19 dhagaa dubbifadhaa. Ermiyaas 35 lakkoofsa 18 hamma 19 seenicha dubbisuudhaaf yeroo keenya jalfata. Garuu akkas jira iddoo kana irratti ijoollonni Reekaabotaa jedhe raajitee dhaggeeffadhaa. Gaaf tokko abbaan isaanii Yoonaadaab namni jedhamu tokko akkana godhe. Waaqayyo fuula duratti waadaa gale. Achumaanis immoo ijoollota isaa sanyii isaatiin akkas jedhee waadaa gashe. Ilaameen waan nama macheessu waan addaa hin dhuginaa, mana hin ijaarratinaa, waan addaa hin godhinaa. Isin Waaqayyoof kan adda baatanidha jedhee walitti qabee isaan gorse. Guyyaa keessaa guyyaa tokko Waaqayyo Ermiyaasiin akkanatti jedhe. Yaa Ermiyaas jedheen dhaqiitii ijoollota warra Reekaabotaa kana walitti qabiiti akkas jedheen amma daadhii waynii kana dhugaa isiniin jedheera Waaqayyo jedhi dhaqiitti dubbadhe. Akkasaan kakuu galan beeka Waaqayyo. Akkasaan waadaa abbaa isaanii eegan beeka Waaqayyo. Watuma beeku garuu Waaqayyo. Dhaqiitti akkas jedhitti dubbadhuutti jedhe. Ermiyaas akkasitti jedhe. Ilaameen Waaqayyo dhugaatii kana dhugaa isiniin jedheera jennaan jarrachi garagaltee jetteeti akkas jette. Lakki noo jedhan. Ameen. Qaxalee amantoota kan akkasii nuuf kaasu Waaqayyo. Gara kuteetti libbuu waddinatana yaayee nagar የማይሸነፍ gara kutees waan waadaa galeef kan jiraatu umarratti waa tokko siin jedha Waaqayyo immoo sirratti raawwata. Hin hondolan Waaqayyo akkas isinii jedhe jennaan lakki hin hondo abbaa keenyaaf waadaa galleerran achumaa booda Waaqayyo lammaffaa gara Ermiyaasitti dhufee jedhe Ermiyaas dhaqiitii akkanatti hin jedhe isin kakuu keessan kanaaf amanamtaniittu
akkuma abbaa keessaniif waadaa galtan waadaa sana eeggattaniittu ajajamtaniittu amanamtaniittu of qabdaniittu Waaqayyoof jiraataniittu gatii ta'eef akkas jedhitti naa himittiin jedhe sanyii keessan keessa nama na dura dhaabatu hin dhabu jedhii waadaa galiif. Ameen jettaa. Waaqayyo edha waaqa isa waaqarraa duwwaadhaan miti abbaa keessaniif isa waadaa galtaniif iyyuu abboomamoo taataniitu ajajamoo taataniitu gatii taataniif kanaaf ittiin jedhe Waaqayyo sanyii keessan keessa nama isa dura dhaabatu hin dhabu jedhiitti naa hime. Waa tokko siin jedha jireenya kadhannaa keessa naa taate harka keessan gara isaatti ol naa qaba daqiiqa lama sinan rakkisa. Amen. Amen. Jake sorna busaadheera. Ergaa Waaqayyo biraa gara isaaniitti dhufeef attamittiin kakuu keenya cabsina waan garaa keenya quubsuuf jenne dhugaatiif jenne leegziyaa waan yerootiif waan mataraatiif jenne maaliif Waaqayyoon gaddisiisna yoo nutti dheekkamellee Waaqa nutti dheekkamu malee kakuu qabnu of eeggannaa jedhan. Jakeessanii hin baratina erga waan tokko sitti maa jira kakuu keenyaaf of eegganna kakuu keenyaaf amanamna ragadii lama gootee nebeshiidya. Ameen. Ameen. Amma dunnee bor kakuu keenya cabsine maal goonaa jedhan waan tokko kana naatti gasheef waan tokko jechuudhaafani kakuu Waaqayyo isa jiraataadhaaf kakuu galte sanaaf atoo maal fakkaata anoo maalan fakkaata ijoolleen namicha kana kakuu kagaltan sanaaf hin amanamani atoo obboleessa obboleetti konfiraansii irratti haa ta'u lafa waldaa turtettaa ta'u lafa mishirii galtettaa ta'u lafa soomaaf sagadaatti haa ta'u iddoo adda addaatti Waaqayyo fuula duratti waadaa galte sana eeggataa jirta moo baraa wajjin jirta? Iddoo aarsaarra hin fagaadhu isa jette sana shiika lama gadii abagatoo dhibesheeliya daqiiqa laman siilaan isa kana beera'es dheeboddes natti toles natti bades fannoo kee jalaan ka'u namummaan koo kan kee sammuun koo kan kee horiin koo kan kee fayyaan koo kan kee jettee sagaaf tokko waadaa galte yaa ቃል ኪዳን እየተጠበቀ ነው ወይ eegamaa jira inni kaan kakuusa birriitti gurgure inni kaan waan addaatti gurgure inni kaan cubbuutti gurgure inni kaan fedha fooniitti gurgure yaa nama kakuu kee dagattee yoo jiraatte galgala kana Waaqayyo araaraan sii dhufeera Waaqayyo furmaataan sii dhufeera harkan kaatee fuula Waaqayyo barbaaddachuusa waadaa galte ragadii nama shee namas barichi fiigichoodha asiin qabama hin guutu isa Waaqayyoof waadaa galte garuu maal gooteetta itti naa himinaan jennaan sitti mataa jira abbaa koorraa san dhagaye isan isarraa fuudhee sitti dabarsaa jira dadhabiniiti baay'ee teessee macal jettee na ilaalaa jirta otuu sii galee Waaqayyo wajjin haasofta hargooteetta kakicha inni kaan nama deesse jedhee cabse inni kaan firan dhabe jedhee cabse inni kaan mindaan dhabe jedhee cabse inni kaan qabxiinnaa dhufuu dide jedhee cabse inni kaan abbaa manaan dhabe jedhee cabse inni kaan firan dhabe humnan dhabe jedhee cabse inni kaan dhukkubsataan ta'e jedhee cabse atoo obboleessa obboleestii ko kakuu sana eegaa jirta ijoolleen sun kakuu sanaaf amanamnaan Waaqayyo waadaa galeef galgala kana Waaqayyo waadaa si wajjiniin gala waadaa bara waadaa duwwaa miti ልጅህን የሚባርክ አለለጌ ከኔብስ በረኬ ከኔብስ ጅሬኛ ኬ ከኔብስ ዋዳ በለበላሲ ገለዋቀሽ አሜን ሲፈቀድ አሜን እጆት ሲያዴፈት አሜን ከራት ሲያዴፈት
dhugaatti si adeeffatu isa argatte sana si hafuusisu isa ulfina isaaf ta'u isa irra jettee dabarte sana lafaa si hafuusisu isa kan saatii si abaachifatu Waaqayyo akkuma sila obboleessi keenya jedhaa ture hamma ibsuu jaagidduutti butee ayyaana isaa keessa si haadhoffatu ameen jedhiin harkaa fuudhu butee ayyaana isaa keessa butee argama isaa keessa butee karoora isaa keessa butee ulfina isaa keessa iddootti dadhabdee jirtu ol fuudhee haalleluuyaa ameen deebina gara sagalichaatti inni gara biraan humna sagalichaa keessa jiru gaafate hubattee sagalichaaf gaafate jamtu inni sadaffaa warra sirratti ka'an irratti ka'a Waaqayyo Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 14-15 dhaqaa dubbifadhaa Saamu'eel isa lammaffaa 22 14-15tti waan argattan daftanii naa dubbistu Saamu'eel isa lammaffaa 22 14-15tti argattanii sitti argatee dhuba maakii fudhaa dafaa naa dubbisa akka ala dhaggeeffadhu nan dubbisa iddoo kana Waaqayyo bantii Waaqaa keessaa qaqewweessa'ee abbaa inni hundumaa gararraa jirus sagalee isaa hin dhageessise. Ameen. Erga rakkisa gaa beeka sitti deddeebi'e waaqumti mee waaqarraa waa'ee keef sagalee isaa haa dhageessisu. Ameen. Maano jabaadhu dhumame Waaqayyo waaqarraa waa'ee kootiif sagalee dhageessisa jedhime. Waaqayyo waaqarraa waa'ee kootiif sagalee dhageessisa. Eenyu bakka ta'e hin beeku nama tokkoof Waaqayyo sagalee dhageessisa. Ameen. Lafa waajjiraatti ta'u, lafa hojiitti ta'u, lafa hinaaftuutti ta'u, Waaqayyo inni teessoo inni bantiiwwan Waaqaa keessa jiru. Taraa Amaaleqsaa idallam inni teessoo isaarra jiru. Ameen. Ish. Inni xiyyaa gadi dhiisee diinota hin bittimse balaqqeessa bakakkaatiinis garatti goran isaanii wallaalchise. Ameen. Ameen. Waan tokko siin jedhee bira darbata kana bira Waaqayyo waaqarraa sagalee dhageessise. Ameen. Isa garatti gortu si wallaalchise amma immoo dabaree garatti guraa isaana wallaalchise. Ameen. Yoo na harkaa fuutee inni kun nama sagaliif ergaadha jabaadhu na harkaa fuute. Ameen. Ela isa kaleessa garatti goraa si wallaalchise har'a immoo diina kee garatti goraa haa wallaalchise. Ameen. Jireenya kee haaressee hafuura kee dammaqsee kallattii hojii sitti agarsiise kallattii milkaa'inaa sitti agarsiise. Ameen jettee harkaan fuutuu lafattan dubbataa jira mukattan dubbataa jira sirrattan horaajii raajaa jira. Amma immoo dabareen kan kee haa ta'u dabareen kan dhala kee dabareen kan mana kee dabareen kan tajaajila kee. Ameen. Warra isaanii rakkisan garatti goraa isaa wallaalchise. Ilaa waa tokko jabaadheen masiin jedha sagalee waaqarraa dhaga'u wajjin waliin qabee asii sagalee isa dhagaan jira achis waa tokko dhagaan jira waan ilaame isa garatti goraa si wallaalchise. Otuu tajaajiluu barbaaddu otuu faarfachuu barbaaddu otuu darbitee gurrachuu barbaaddu achuma mee akka nama waan garatti deebi wallaalee achuma naanna'us achuma si naannessime sagalee waaqarraa dhageessise. Ameen. Isa fuula si dhowwate, isa iddoo si dhowwate, isa balbala si dhowwate, isa ciqlee achi si buuse, isa darbatee achi si dhiibbate irratti sagalee addaa dhageessise. Jabaadhudhuma akkas jedhime waaqni koo jedhime. Waaqni koo. Anuma nama dadhabaadhaaf. Anuma nama dadhabaadhaaf. Waaqarraa. Waaqarraa. Shubaa katiina moo waaqarraa. Waaqarraa. Sagalee qaqawweessaa. Sagalee qaqawweessaa. Hin dhageessisa. Hin dhageessisa. Anaaf immoo haala naa mijeessa. Anaaf immoo haala naa mijeessa. Diina koo immoo garatti goraa wallaalchisa jedhime. Diina koo immoo garatti goraa wallaalchisa. Siifa godhu Waaqayyo. Lafeen deema. Inni gara biraan gaafatti sagalee isaa sagalee humna sagalicha keessa jiru
hubattee isaaf gaafa tajaajamtu sagale kana marrattan fita waan waaqayyo godhu qooda salphinaa ulfinaan si mul'isa Yesuus. Ameen. Qooda maali? Maali? Asteer boqonnaa 8:15-16 argattan lafaan dubbisa. Asteer boqonnaa 8:15-16. Ameen. Mee warri nu wajjin hin jirre. Hoomaan nama harka ol qabe. Sinaa maal? Warri jirtan immoo baga jiraattan. Ishi. Asteer boqonnaa 8:15-16. Adafaka. Mordekaayi uffata bildiimaa quncee talbaa ba'eessa dhaame uffatee irra naa deebi'aa shaqan. Mee nama simbira jiru waan inni dubbisaa jiru maal dhageesseetta naa ilaanime. Waan inni dubbisaa jiru maal dhageesseetta. Jedha itti jabaadhaati waan inni dubbisaa jiru maal dhageesseetta ilaani. Waan inni nama dubbisaa jiru. Tokko qaxalee yoo nan haftoona teessee moobaayilii feesbuukii sana taphatti yoo nan beekamtu dinaafuu achumarraan hin beekamu tokko hin qabu. Ishi naa jedhi mee irra deebi'i. irra deebi'aa. Mordekaayi uffata bildiimaa quncee talbaa ba'eessa dhaame uffatee maal irraa kan uffatamu kan hojjetame bacal hin jedhinaati jedhama sirriitti Uffata bildiimaa quncee talbaa irraa hojjetame. irra naa deebi'aa keessi nageenya isaanu. Mordekaayi uffata bildiimaa quncee talbaa ba'eessa dhaame uffatee Ishi irrattumoo wayyaa mootummaa isa biraa adii bifa waaqaa qabu dabalatee. Ameen hin jettu. Ameen. Irratti immoo maal dabalatee? Uffata adii bifa waaqaa qabu. Yesuus hin jedhe tokko. Irratti immoo Uffata adii. irratti immoo wayyaa mootummaa isa bifa waaqaaf isa adiif bifa waaqaa qabu dabalatee. Isa adiif bifa maalii qabu? Bifa waaqaa qabu. Galgala kee kanaan siima miidhagsu Yesuus. Ameen. Isa adiif wayyaa bifa waaqaa qabu uffate. Andi miskin nama gaddeebi'a nama tuffatame nama namni muka toofuu fannoo qopheessu nama balbala dura taa'u nama garuu waaqa isaa wajjin walii gale. Nama namni irratti waa beeka sharrii beeka hojjetu nama abbaa isaa wajjin walii gale. Harka kennaa qabi waa tokko siin jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos utuu jalloonni waa beeka sii qopheessaa jiranii ulfinaan si haa mul'isu Waaqayyo. Dibataan si haa mul'isu Waaqayyo. Ayyaanaan si haa mul'isu Waaqayyo. Ishi naa jedhame maalu dafaati. Gonfoo warqee guddaa mataatti kaatee mooticha biraa gadi ba'ee. Ameen. Ishi yommus warri mandara Suusaan gammadanii in ililchan. Ameen. Waan tokko sirratti raaja maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni dhukkuba waan addaatiin naman taatu hinduuti barana lafarraa darbiti ni jedhame yerooti miidhagdee ayyaana Waaqayyoon faarfannaadhaan lallabaan ikonomikaalii ispirichuwaalii yerooti jijjiiramte harka keenyaa sochoosuuf gatteen taa'in isirratti waan ajaa jira. Sharabagadi nama cheno. Beyarabagadi namo. Amen. Yeroti wana taufatte. Yeroti miidhagde. Inni sirree irratti si eeguu barbaadu. Inni karaa irratti dhiiga kee arguu barbaadu. Inni mana diigame ilaaluu barbaadu. Inni gaa'ela kee irratti kiyyoo beekatatu. Inni siteennaa deebi'ee dhala kee abaaru. Inni tajaajila kee abaaru. Bakkeemirta shalaaname. Ulfinaan miidhagdee. Ayyaanaan miidhagdee. Simboodhaan babbareeddee. Rooba gaayyaanama jeeniyaas. Dadhabdeetti inni jedhe. Laafteetti inni jedhe. Kana boodeessa geessi inni jedhe. Yerooti waan addaarra teesse. Amen. 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 Zinnatti yeroo jette. Yaakabbareen geeta yeroo jette. Amen. Amen. Waaqa koo na kabaje jedha. Amen. Waaqa koo galgala koo ganamatti naa bariisise jedha. Amen.
Waaqa koo salphina gorsatti jijjiire jedha. Waaqa kootu gola koo gale jedha. Hamma namni isa moo isa mini jettutti. Hamma namni eenyu inni jettutti. Wanaa kabaka kee maqaa Yesuusiin. Shaadaadaa baagaadhaa baabaa. Rooba gatiin amoora lamaa. Hallelujah. Amen. Olu taali dinee dandeesse. Anumatu bareedee mul'ata baranani. Anumatu miidhagee mul'ata baranani. Haalli baraana nyaatu eri. Haalli qilleensana nyaatu eri. Ani Yesuusee koo wajjin jedhime. Hallelujah. Ani abbaa koo wajjin jedhime. Maree koo godhadheera. Haasaa koo godhadheera. Inni immoo jedhime. Na bareeche jedhitanaani. Na kukkuullatee jedhitana. Misirroo na godhatee jedhi. Hallelujah. የመፈለግ ዘመን የመወደድ ዘመን የመወደድ ዘመን ሱቀት ጅርቱ ኬሳ ኦዋሸት ጅርቱ ኬሳ ኢኒ ኦዋቸ ኬነን በለኔሬ ቢሻን ተሊላ ሲቲን ፈጫሳ ኢኒ ጀዴ ጡራማ ኬራ ሲን ቁልቁሌሳ ኢኒ ጀዴ አፋን ዋቀዮ irra sin cuqqaalamne harki waaqayyo irra sin dachaane har'a hojii irra jira. Amen jettu. Amen. Father. Inni gara biraan gaafatti humna sagalichaa dhageesse sagalichaaf gaafatti jiraattu si qabdi takka ture daateema dheekkamsa dhufu jalaa waan dhufu jalaa si miliffata Yesuus. Amen jetta. Seenaa sadammaffaa soddomii afur. Seenaa sadammaffaa soddomii afur. 27:28. Seenaa sadammaffaa soddomii afur 27:28. ሁለተኛ ዜና 34 27:24 ማን ነው? 27:28 ለፋና ዱብሳ inni garaan kee dubbii ana waaqayyootiin rukutamee isa ani iddoo kanarratti saba isa keessa jiraatan irrattis dubbadhu yommuu dhageesse gadi of deebiftee uffata kee tarsaaftee ana duratti waan boosseef. Amen. Achootira laba. Ela yeroo dubbii koo dhageesse hin qancarte hin dulloomtee jedhu gaafa dubbii koo dhageesse. Amen. Amen. Gadi of deebiste. Amen. Uffata kee sana ofirraa baaste imimmaan kee lolaaste ana fuula duratti gaafa sagalee koo dhageessu gadi of deebisteetta. Harka kee laphee kee irra kaa'i. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee waaqayyoo situ si akka kuwaasiin girgiddaatti bu'ee deebi'u sitti bu'ee hin deebi'in si keessatti ija haa godhatu. Laphee kee keessatti ija haa godhatu. Maal harka kee ka laphee kee keessatti yaa waaqayyoo jedhime. Sagaleen kee gara koo gaafa dhufu Sagaleen kee gara koo gaafa nadha'eenuma hin deebi'in jedhi. nadha'eema hin deebi'in. Keessa koo keessatti jedhi. Keessa koo keessatti Jijjiirama haa fidu jedhi. jijjiirama fidu. Harri koo borii koo hin ta'in jedhi waaqayyo. Koo borii koo hin ta'in. Nama addaana godhadhu jedhi. Nama addaana godhadhu. Ishiinuma. Gadi of deebiftee uffata kee tarsaaftee ana duratti waan boosseef ani immoo kadhata kee siif dhaga'eera. Amen. Amen jettu. Keessi iyyitu boo'e sanatti fira akkanaan jedhu booda garaan iyya. Amen. Amen. Galanni isaaf haa ta'u. Amen. 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 Sila boloota kootti maan ture kan qalladheetiin ijoollee fakkaadhu miti. Yeroo darbe obboleessa koo abdii achi hin teenye mee gurbaa waggaan kee meeqaa waliin jenneetu innillee lagatti gamaa kana cisheera. Anaan maaliif akka isheen na diddeeku
Gaafa naaru yeroo darbee dhufeen masheenana kan keessanii kanarra yaabbadheen deebi'e. Sin yaabsisu naan jette xiyyaaruma kanatti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin garuu bara nana yaabbadha akkamitti akka ta'e hin beeku. Ameen. 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 Dhugaana ditti. Meeqa carraa banamaa meeqa cufamti waan isaan bara. Ennaan akkasii eenyutu itti naasaa jiru silkiidhaan tola itti naasaa jiru. Ba'Yesuus yeegurbaa naan jedhe. Umuriin keenya mana fagaatteetti naan jedhe. Bara tajaajila hin qabne immoo yaadattaa innaan. Maqaa gooftaatiin meeqa taateetti isheen kun naan jedhe. Gaafa lakkoofnu sokkineerra. Ameen. Ameen. Hamma guyyaa irraatti numan jedhaan biraan hafne. Ameen. Ishi ati anaan dhageesse gad of deebiste gadi jette jedhee gasanaatii booda kanuma kee duwwittiin dhaabadhee ilaale hin jenne harki taraa wanni qajeele namni qooda ati gannaa jette ani immoo waaqarraa waaqayyo waa'ee keetiif ani immoo siina jedhu. Ameen. Amma immoo dabaleen dhimmi kee ana biraa ta'a siina jedhu waaqayyo. Amma immoo taraan kan kooti siina jedhu waaqayyo. Ameen. Ishi dhuma. Kunoo ati duutee abboota kee biratti nagaadhaan akka awwaallamtu nan godha. Ishi. Ija kees badiisa isaanii iddoo kanaaf saba iddoo kana keessa jiraatanitti fidu hundumaa in argu jedheen. Maal warqatti ol qabi kanan sirratti raajaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo bara fokkistuu jalaa si haa miliffatu. Jireenya fokkisaa jalaa si haa miliffatu. Seenaa babbadu jala warra kaan irratti eeggansa amaas rukuttaa badiisa adda addaan irratti fida siin garuu jalaan si miliffadha. Maal warqa keettoo naa qabiiti waaqni koo na miliffataa. Waaqni koo na miliffata. Ameen si haa miliffatu waaqayyo. Banaa jalaa si haa miliksu. Waan akka tasaa jalaa si haa miliksu. Namichallee waaqayyo gara isaatti waammate siin immoo waa tokko siin jedha. Waan namoota baay'ee fudhatee baduudhaaf nyaachuudhaaf liqimsuudhaaf jedhe jedha. Waaqayyo ayyaana isaatiin si haa haguuggatu. Golgaa isaa jala si haa dhoffatu. Ameen. Isheen gara dhumaa yerooti sagalicha dhageesse isaaf ajajamtu humna sagalichaa kee beetti qaafatti isaaf ajajamtu warri salphina kee odeessan ulfina kee odeessu. Seera uumamaa 45:12-13 dhaqaatii dubbifadhaa Yoosefiif waan jedhame. Yerooti sagalicha dhageesse isaaf ajajamtu inni gara dhumaa jireenya irraa hafaatti si fida waaqayyo. Seenaa isa lammaffaa 31:8-10 akkas seenaa isa lammaffaa 31:8-10 sabichis gara mana waaqayyootti waan waaqayyo ittiin jedhe gaafa fiduutti kaan akkana jedhan hin nyaanne hin dhunne nurraas immoo hin hafe. Jireenya irraa hafaatti si haa fidu waaqayyo. Ameen jedhaa kaa. Waan lamaan tokko dubbadheen gara dhumaatti fida. Inni lammaffaan isa tokkoffaa jalaa ba'e tokko jalaa ba'eera. Inni lammaffaan dhuma kabaja qabu bira ga'uudhaaf inni lammaffaan waan waaqayyo godhu kun utuu mana waaqayyoo keessa jirtu nama hafuuraan du'erraa waaqayyo si eega. Ameen. Utuu mana waaqayyoo keessa jirtu nama hafuuraan mana waaqayyoo keessatti du'erraa waaqayyo si eeggata. Ameen. Ammayyuu si haa eegu waaqayyo. Mootota Sarraa boqonnaa 13:11 dhaqaa dubbifadhaa. Akka iddoo kana keessatti raajii dulloomaa tokko jedha. Bageetaa Yesuus namoota qaamaan mana waaqayyoo keessa jiru hafuuraan du'e jalaa waaqayyo si haa miliksu.
Atuna masbira jiru harkana qabiti. Waaqayyo barakee jedhi. Waaqayyo barakee. Nama tu mana isaa keessa jiru. Nama tu mana isaa keessa. Otuu tajaajilu. Otuu tajaajilamu. Nama hafuuraan dulloomu. Nama dhoksaa waaqa jalaa dukkanaan. Nama dhoksaa waaqa jalaa dukkanaan. Nama wangeelli jalaa dukkanaan. Nama wangeelli jalaa dukkanaan. Nama akkasii kanarraa hiri. Nama akkasii kanarraa. Waaqayyo si haa baraaru wali. Waaqayyo si haa baraaru. Ameen. Ameen. Bara keenya kana keessa gundachaadhaan gadhiifataa jira. Siif garuu waaqayyo si haa baraaru. Akkuma ganama boleessi keenya dubbataa ture. Bara namni baay'een mana waaqayyoo keessootuu jiru. Jallinaaf haala mijeessaa jiru. Wattuma faarfattootuma lallabu. Wattuma wangeela beeka jiru sila inni qabxii adda addaa kaa'ee amma isaan ittiin bu'u. Wattuma mana waaqayyoo keessa jiru. Uma yeroo darbe tokkotti obbola tokko bara jalqaba tajaajila jalqabne. Bal'inatti walitti dhiyaanna baay'ee kadhatu baay'ee boo'u baay'ee soomu baay'ee waaqayyo fuula waaqayyo barbaaddatu. Amma garuu yeroo darbe tokkotti arginaan maal ottam jireenya hafuuraatti hin jennaan. Wayyine barattii kanaan dura dabarsine hin shawwadamne naan jedhu. Maali gumaal taatan jedhen? Asaraata nuun jettu, kurnoo nuun jettu, mabaa nuun jettu, maal nuun jettu, maal nuun jettu, seera nuun jettu, boo'i kadhadhattu, maal godhi nuun jettu. Inni isinii mimmaan keenya fitaa turtan sana isinii fadhiisu naan jedhu. Isattamiitti dhuftaree jennaan amma barri bara birmadummaati. Dhuguu nan danda'a, diqamuu nan danda'a, maal gochuu nan danda'a. Kiristoos seera jalaa na baaseera. Ishoo gooftaa bara namni baay'een otuu mana namni kun tajaajilaan namni kun waan baay'eetu amma garuu seera jalaa baay'eena jedhee akka barbaade jiraachuu jalqabe. Waan tokkon siin jedha bara namni baay'een mana waaqayyoo keessattuu jiru jaalalli harkaa du'e. Faarfannaan harkaa du'e lagummaan iddoo qabate waa meeqa iddoo qabate sammuun isaa waa meeqaan qabame gaafa si bira gaa dhufee si wajjin haasa'u maaloo jireenyi kee attami hin jajjabaattaa hin kadhattaa godha siin jedhe waa'ee baluu maalla geessee bara namni jedhu kana keessa waaqayyo nama addaa si haa godhatu. Biraa ishee kanan sirratti raajaa maqaa Yesuus Kiristoosii nama addaa si haa godhatu waaqayyo. Nama meeqaafa si bira dhufu maaloo attami waa'ee kee waa abjoodhe waa'ee kee waa arge sii kadhachuun barbaada nama jedhu nama mul'ata waaqarraa waa'ee kee fudhatee gara kee dhufu sittaa ergu waaqash. Nama oduuf gara kee dhufu sirraa hadhawwu waaqash. Nama jilba si buusu sirraa hadhawwu waaqash. Nama mee hawatu nama olii gaddeedu nama namaaf nama walitti naqu nama waldaaf waldaa walitti naqu waan baay'een babbadeera. Raajii dullootturraa si haa eegu waaqash. Maaloo dargaggee argame raajii dullootturraa yaa waaqayyo na eegee jedhe maan jedhu raajii dullootturraa waaqayyo na eegee. Raajii dullootturraa waaqayyo na eegee. Ani waa'ee raajii dulloottuu kana asitti dubbadheef ta'ee beeku gaafan dhufu. Ishee kana gidduuttan waa tokko siniin jedhe. Namicha tokkotu bara 84 laata. Iddoo tokko konfiraansii deemnee jirra. Konfiraansii tajaajilaa oollee yeroo nuyi manatti gallu warri manaasaa nyaata ittoo kana nu hojjette waan saawatii keessatti aduu keessatti ittoo kana nu hojjette. Akkamitti akka ta'e hin beeknu hojjetaa oolte galma ulaa sa'aatii 11 kanaa ga'e ijji ishee lafa arguu dide. Yeroo nuyi galgala manatti gallu ishee abbaan manaa arge maqaa gooftaa Yesuusin maal fayyaan si dhiisee bahe minee no obboleessuma nama sinii jedhu kana wajjin jirra Yesuus minna hindi dee waayyuu keessa seexana rukute ta'e waan isaas nuu dhufuu dide wati agaarummaan isaa wati ittoo kana hojjettee qopheessitee nuu keesseetti. Yeroo nuyi manatti gallu manni mana baadiyyaati ibsaan baddeetti wati manu distii ishee shakilaa duriiti. Ishee fuunee
iddoo masheen taa'uun ishee irra jiru ishee teessisne eega sanaatii booda isheen akkasitti waan jedhu Waaqayyo konfiraansii kanaan ija koo hin jaamsu ija koo hin banaa jette. Ka'iiti elaa waxiin iddoo kana jira buddeen iddoo kana jira qopheesseera. Ka'iiti dhaqiiti fuudhiiti hojjettoota kanaaf laadhotte. Abbaan manaa immoo jarjaraa wayiiti. Ibsaan qabsiisee wanti ittoo fuudha gaafa jedhu jorgof jedhatu deemaa jiru. Dhaqiiti distii walakkaa ejjedhuuti basaqaa. Isa isheen itti maal dhabde? Wayo miila koo naan gubadde. Keessana jedhe fakkaatan. Akka irraa moobaayiliin hin jiru maal hin jiru. Anoo beereera guyyaa baay'ee taane irra gatii ta'e achi iddoo waldaatti immoo isheen manaa iwwatti ittoon daankooti. Isheen guyyaa achitti nyaanne waanuma akka shiroo wayiiti. Ani immoo shirootti badaa ishee hin danda'u. Kanaatiif foonii waxiin daankoonatti baateetti. Yooman bira gaaleen dafee ariifataa jira. Gaafanni wayyo yerooni akka carraa boorsaa koo keessaa yaadadhe manuma isaa immoo bulla. Yeroo baatirii fudhadhee fiigee dhaqu keessa jetee dhaabata baansa. Maal keessa dhaabata? Achuma maal goote? Silaatiin jarjarta. Silaat of hin qabdu maal goote? Hin cabe fakkaata waan saa akka carraa jaroonni saroota baay'ee qabu. Lafaa funaannee nyaannaare. Akkuma isaatti ibidda nuu qabsiisee akka irraa kana tajaajilaan bara sana badaa kabajan qabu ergamaa waaqaati jedhu namni badaa garagalee ilaalu hin jiru warri ollaa baay'ee hin dhufne. Akkuma isaatti eele sibiilaa irra nuu kaa'ee akkuma isaatti. Ameen. Ameen. Buddeen gogaa akkamittiin nyaanna reekkarraa laslaasaan barabaana daakulis badaa isheen jirtu. Ishuma sana eega sanaatii booda qiixxaa wayii qiixxaannee isheerra dhadhaatti dibanne. Warra coccobsina warri qiixxaa fi amala qiixxaa beektan. Ishee nyaannee bulle. Bara kana nama baay'ee. Eeqoo yaabechin nagu dafee yeroo kootti dafee gargaarama. Yesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Isa mana Waaqayyoo keessatti dulloome irraa Waaqayyo bara baraan jireenya kee haa eegu. Ameen. Inni gara biraan ishuma kanaan kana booda gara kadhannaatti gala. Yeroo ati mana inni gara dhumaa kana ittiin dafee bira darbuun barbaade kanaaf waliin dhiifama. Dhumni jireenya keetii kabaja akka argatuuf waan ati gochuun sirra jiru inni gara dhumaa waan ulfina Waaqayyoof hin taaneef waan ulfina Waaqayyoof ta'u dhaabadhu adda baafadhu. Ameen. Waan ulfina Waaqayyoo ta'uuf waan ulfina Waaqayyoof hin taane. Isheen kun egaa xinnoo lakkoofsi isheen dheeratti garuu na gargaartu yaalubaa. Macaafa lallabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 qabeessa jiru. Xinnoon bal'ata. Ilaasin immoo qalbiitti na dhaggeeffadhaa. Kanarra sinitti dheeressuu kanumaan kadhannaa. Macaafa lallabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 qabaati. Naa dubbisa. Eesh dhaggeeffadhaa. Kanarra sinitti dheeressu. Ani hojii koo nan bal'ifadha. Ani hojii koo maalan godhe? Ilaagaa ilakkoom nagaan mooleekin qophaagam waan namichi godhu godhe Solomoon waan inni godhe. Ani hojii koo maalan godhe? Nan bal'ifadhe. Ish. Manneen naa ijaarradhe. Manneen nan ijaarradhe. Ila hojii koo nan bal'ifadhe. Manneen mana nan ijaarradhe. Ish. Mukeetii wayiniis nan dhaabbadhe. Mukeetii wayiniis maalan godhe? Wala duukaa lakkoofna. Ish. Iddoo dhaabaa nan tolfadhe.
iddoo dhaabaas nan tolfadhe. Mukeetis nan dhaabbadhe. Mukeetiis nan dhaabbadhe. Mukeetii ija garagaraa godhatanis achi keessa nan dhaabe. Mukeetii ija garagaraa godhatanis achi keessa maalan godhe nan dhaabe. Mukeetiin caakkicha keessaa akka ittiin obaafamaniif kuufama bishaanii achitti nan tolche. Ilaa mukeetii achi keessa jiraniif immoo kuufama bishaanii lafa itti walitti qabe mukeetii kana ittiin obaasus lafa kuufama bishaaniis nan qopheeffadhe. Garboota dhiiraaf dubartii nan bitadhe. Garboota dhiiraaf dubartiis nan bitadhe. nan bitadhe. Garboonni manatti dhalatanis jiru. Warra ana duraa Yerusaalem keessa jiraatan caala saawwan baay'ee bushaayee baay'ee qabaadheera. Ilaa warra na durachi keessa biyya sana keessa jiraatan isaanirra caala qabeenya baay'ee horii baay'ees walitti qabadheera. Meetii, warqii, badhaadhummaa moototiinii fi warri kutaa biyya garagaraa bulchan qabaatanis walitti qabadheera. Alaa dhaggeeffataniittu meetii, warqee, warri mootonni adda addaa qabaatan ani immoo isaan caalaatti maal godhadheera? Walitti qabadheera. Faarfattoota dhiiraaf dubartii akkasumas saajjatoota ilmaan namoota itti gammadan baay'een qaba. Eeshi isa bira darbaatii lakkoofsa 25 dhagaa. Lakkoofsa 25. Waaqayyo biraa yoo ta'e malee eenyutu Waaqayyo biraa yoo ta'e malee eenyutu nyaachuu yookiis gammaduu danda'a ree? Ameen. Ameen. Ilaa kana hundumaa walitti qabadhe, kana hundumaas guuttadhe, dhumarratti waa tokko waan namni tokko godhu hundumaa numan godhe. Horii taanaan, qabeenya taanaan, ijoollee taanaan, lafa dhaaba adda addaa taanaan, waan hundumaa waan namni tokko godhu, waan abbaan qabeenyaa tokko godhu, waan mootonni godhan kamiiniyyuu hiinuman godhe jedhe gara dhumaa irratti gaafa dhuftan akkana jedhe. Waan aduu kanaa gadi akkasumaan ta'uusaan adda baafadhe. Ameen. Ameen jettu. Ameen. Kana hundumaa walitti qabadhe waan aduu kanaa gadi akkasumaan akka ta'e adda baafadhe. Waan baay'eensaa akka nama qilleensaa bootuuti. Waaqayyoon beekuun garuu hundaarra caala. Ameen. Harka kee ol qabi waa tokko siin jedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wantumti lafa kanarraa wantumti adii gadi kun waan galgala keetii si jalaa hin balleessin. Ameen jettaa jabaatte. Wantumti lafa aduu gadii kun waan baay'eensa mul'ata kee yeroo kee si jalaa hin fixin. Waaqayyo galgala kana sii kadhadhu. Waaqayyo yaada kee isa aduu kana galarraatti siif haa hidu. Ameen jedhikaa jabaadhuuti. Isa kamitti? Isa kamitti? Isa aduu kana galarra, isa bara Solomoon hundumaa ilaale, baay'ina waan hundumaa ilaale. Ijoollee akkasuma ilaalu hundumtoonni maaliif waan sa'i? Nan ilaale, kanas na ilaale, kanas na ilaale, kanas na ilaale, kanas na ilaale. Innoo ofumaa nama burjaajessa malee badaa hiikaa nama allaatu. Innoofumaa nama dhiphisa malee waan tokkoon si yaadachiise kanumarraan gara kadhannaatti gala. Ammoo tuumee hojjedhaa, baradhaa, guddadhaa. Ani jireenya koo keessatti ofii kooti isa namni naa tajaajilu otuman tajaajilu immoo daldalaa. Nan daldalas. Ameen. Ameen. Gadi hin taa'u. Erga humna naa laate, erga fayyaa naa laate nan hojjedha achiinis asiinis nan hojjedha. Yeroo hojii Waaqayyoo irratti daqiiqaa koo hin dabarsu. Kinan hojjedha asiinan hojjedha. Akka abbaan barbaadde. Ilaa qeesiin suni marra kaaffee dhufe gaa. Jettee gashee kaaffee achi fuudhan irraa gala gashitu barbaadu. Isheedhaaf hambita malee.
Ameen. Ameen. Baay'een nama keenya beekaa baqeessi gaaffiirratti beekaa Yesuus maal baay'ee isaa argaa oolla waan baay'ee argaa oolla waan baay'ee irratti gaafa jiru yaa Waaqayyo kana booda balbala hojii naa bani balbala hojii bakka godhee naa bani. Ameen. Ameen siifa godhu Waaqayyo. Hallelujah. Allamanya nama gel elame wangala brake sabaye senu barbadam garu wada kosinje Solomon wanun basheila aleti tufat isana masini jechu barbad wangala brake sakani galle of kabu barbad ela wa bayi amame otume makina bitte konkolata kana tubitte otuba jaji bitte mari ban taxi bitot otu taxi bitte mari ban cento bitot otu cento bitte mari ban basi sa kuchan bitot otu mana charte mari ban foki ni charot yeso ፍላጎት ለዘላለም አይሞላም fedhiin namaa bara baraan hin guutu garuu waan lafa kanarra jirruuf hojjechuun nu barbaachisa guddachuun nu barbaachisa dhama'uun nu barbaachisa akkuma kana obboleessi jedhe amma isa keessan deebi nama tokkoon dorgomuun nu barbaachisa garuu baay'eensa barbasaa nun godhatu. Ameen. Ameen. Maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos waan baay'ee yeroo keessi jalaa hin nyaatin. Ayyaana kana keessaa sin baasin. Argama kana argama Waaqayyoo keessaa sin baasin. Solomoon ilaale haadha manaa taanaani hamma kanan qaban. Horii taanaani amma kanan qaban. Warqee taanaani amma kanan qaban. Maal ijoollee gaafa galagalee ilaaluun. Amma mee tokko tokko waan bakka lafarraa dhumu. Waaqumti isaa gargaaru. Ameen. 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 Kanas hin gaafata. Sanas hin gaafata. Yeroo darbe mucaa tokko akkasii lallaba. Hizbeen liqaqila hargeetaa. Ittiin jedhe gurbaa tokkotu gubaa'ee keessaati ichoonyaa torba qabatee jira. Meeqa qabatee jira? Torba. Gurbaan waa tokko agarsiise jalqaba. Intala tokko kaaseeti intalon amma jireenyi kee sirriidhaan naan sirriidhaan kottan daldoo aarsaan dhugaa Waaqayyo mati sirriidhaan yooti sirriidha taate kan koo ajaamsu yoo si sirrii ni taate immoo kan kee ajaamsu itti galagale aare jennaan naan iji baale doora anoo sirrii mini guyyaa akkasii iddoo akkasii loole Waaqayyoo yakkeeraaye. Naan achii boodatti galagale. Gurbaan tokko dhala keessa obbolaa 8 ijoollee durbaa 8 ichoonyaa godhattee jirtaan. Lakkii baakonni isheedhaan baay'inaan ba'uu mannaa ilaa ol ka'eera achii boodatti galagale hizbeen liqaqila hargeetaa. Ameen. Ameen. Ani guyyaan sananaaf gaaffiidha mallee baay'isanii eega sanaatii booda gara biraatti deebi ilaamee waa tokko sitti ati jireenya bara baraaf waamamte. Ameen. Ulfina bara baraaf waamamte. Ameen. Kabaja bara baraaf waamamte. Umurri kee akkasii miidhaguuf umurri kee ija tolootaa isa toloonni argatan sana akka argatu waa tokko siin jedhe kadhannaatti galuu barbaadeetana waaqumti ija keessaa kana siifaman. Ameen. Ameen jettan harka fuuta. Ameen. Ija isa kamii? Jedhaa kaabal. Isa keessa. Amma tokko. Waldaa jira ta'e biyya lafaa jira ta'e waama meeqa waliin gorsa wattu waa tokko irra walii gallee walii kadhannee baana. Warri sirriitti jirtan yoomaan jedhu warri garuu waan addaa keessa jirtan irraa kee waa tokko sitti mandee kanumarraa walitti qaba. Waama meeqa duukaan fiigini waaqa isa si waameef amanami. Ameen. Waaqa isa dhiiga isaa siin olaaseef amanamii jiraan. Solomoon iyyuu waan baay'ee ilaaleeti. Kanas qabee sanas qabee dhumarratti akkas jedhe maalii ijoollee ከፀሐይ በታች ሁሉ ነገር የከንቱ ነው እግዚአብሔር ይማወቅን። አሜን 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 ገልገለ ከነሺ ከነወኒ ከነና አሜን ዋቀዩ አመዩ ኢቸኬ በኔ አሜን አሜን ሰከሚ ወጅ ይሰገልገለ ኬቲ ወጅ አሜን ወሪ ደርበኔጋ ጳውሎስ አከነ ጀዲ
hundumtuu hin fiiga nama tokkotu badhaasa argata jedhe. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nama badhaasa argattu si haa godhu Waaqa. Ameen. Rasa kanaan si garachuu barbaade. Nama fiidee faarfattee lallabdee kadhattee jaarsa waldaa taatee maal taatee luba taatee wangeelaawwii taatee maal taatee dhumarratti nama Yesuus Kiristoos hin beeku jedhu tuun ta'in nama dhumarratti mee Yesuus Kiristoos ilaa mucaa koo sarakkinaan dhiphina baay'ee keessa darbee dhufe gatii dhiiga kootii kan kabaje nama koo akkani jedhu harka kee gara gooftaatti ol laaqa. Yake warra naabusi. Eessa ga'uu barbaadda?